Hai akkam nagaa keessanii gaaffiin kun akkas jedhaga harkaan ofirraa baasuun miidhaa qabaa naaf deebisii jedha jechuudha. Gaaffiin kun immoo kan inni ka'ee viidiyoon yeroo darbee hojjedhe irrattidha jechuudha. Viidiyoon sunis maal jedha namni tokko sa'aatii dheeraa maaliif qaamni saalaa isaa dhaabbachuu danda'a, miidhaa akkamiis qabuu danda'a, qabaachuu danda'a kan jedhu irratti hundaa'e jechuudha. Kan inni ka'e jechuudha. Egaa harkaan ofirraa baasuun miidhaa kan inni qabaatu yeroo hedduminaan irra deddeebitanii waan akkasii raawwattu taanaan hedduminaan jechuun immoo yeroo akkamii gaafatan torban keessaa amma fakkeenyaaf guyyaa lama isaa ol wanta akkasii raawwattu taanaan guyyaatti yeroo tokkoof isaa ol egaa frequency isaatu yookiin baay'ina isaatu murteessa jechuudha. Miidhaa isin irratti geessisuuf immoo kanaafiyyuu yoo hin baay'anne yoo baay'ate miidhaa ni qabaata jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebitanii wanta kana hin gootu taanaan miidhaa isin irratti qabaachuu danda'a jechuudha. Egaa miidhaaloonni qabaatan keessaa immoo inni tokkoffaan addiction isa jennu jechuudha. Sammuun keessan wanta kanatti akka qabamu akka wanta kana irratti dipendii taatan yookiin akka wanta kanaaf bitamtan si gochuu danda'a jechuudha. Kana malees immoo depressionii keessa sin gashuu danda'a jechuudha. Depressionii jechuun dhiphina keessa sin gashuu danda'a. Hedduminaan irra deddeebitanii wanta kana gootu masturbation kan jennu yookiin harkaan ofirraa baasuu kana yeroo hedduu raawwattanii jechuudha. Kana malees immoo namarraatii adda of baasuu wanta akkasii isin irratti fiduu danda'a jechuudha. Focus yookiin hojii keessan irratti sammuu keessan guutuu akka irratti xiyyeeffannoo keessan hir'isuu danda'a jechuudha. Irra deddeebitanii wanta kanaaf yoo hin bitamtu ta'e tokko irratti immoo erectile dysfunction qaama saalaa keessan illee dhaabbachuu irratti akka isin rakkisuu fi sababa isin irratti ta'uu danda'a jechuudha. Kabiraani wanti kun isin baree relationship keessan yookiin durbaa wajjin relationship keessa yeroo seentanitti akkasin deebitanii wanta sanatti deebitan walqunnamtii saalaa wajjin irra sana irratti akkasin bitamtan isin gochuu sababa danda'uu fi ijoolleen dhiiraa egaa wanta kana irra deddeebitanii utuu hin fayyadamne masturbation yookiin harkaan ofirraa baasuu kana irra deddeebitanii fayyadamuun sirrii miti jechuudha. Egaa hin fayyada jettanii namoota yaaddaniif sheerii gochuu keessan dagatiin.